Kaayyoo Itoophiyaa Oromoon barbaadu hin jiru jechaadha. Tokko ta'uun dirqamaa. Rakkoon uummata ammatti harkaa qabu waan as qubachiisee sitti qubatee osoo hin taane mootummaa kanaa fi mootummaa darbaa keessatti waan hin ta'in waan dhugaa isin himan. Saree tokkochaaf birrii 500 Oromoon itti adabamaa bakka jiru jira. Yoo yaarka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota jiroo miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaa nu biraan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa nu biraan keessa manni marii ministeerota walgahii idilee 14ffaa gaggeessan dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarsee jira. Akkasuma manni marii bakka bu'oota uummataa muudamaa fi labsiiwwan garaagaraa raggaasisee jira. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa biyyattiin ergama haaraa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti loltoota Itoophiyaa kootaa keessatti hirmaachuuf hojjetaa jiraachuu ibsee jira. Hiriirri wiixata kaleessaa eegalee guyyoota sadiif akka turu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni godina Arsii aanaa shirkaa gibira humnaa olii fi baasiiwwan garaagaraatiin dararamaa jira jedhan. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii yeroo jalqabaatiif bu'aa argatee jira jedhan. Magaalaan Los Angeles guutuun isaa sodaa balaa ibiddaa jala jira jedhan. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota jiroo miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya kan biraa keessaa Jawaar maaliidhaaf Abiyyitti jijjiirame Abiyyiin qeequu eegale kan jedhu odeeffannoo harkaa qabnutu jira. Isas kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiroo miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhee subscribe gochuudhaan maatii jiroo miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Dhaabbatni daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii erga hojii jalqabee as yeroo jalqabaaf kurmaana dhuma bara 2024tti bu'aa argachuu isaa hojii gaggeessan dhaabbatichaa Taakkalaa Uumaa beeksisanii jiru. Waan argame kun karoora tarsiimoowwan waggoota 3 dhufaniif dhaabbatichi gara bu'aa argamsiisuutti jijjiiruuf qabanneef bu'uura kan ta'udha jedhan. Hammi fe'umsa baaburichaa waggaatti toonii 6.3 ta'uu qaba ture. Garuu yeroo ammaa waggaatti toonii miiliyoona 2.4 qofa hojjechaa akka jiru ibsanii jiru. Kunis hamma fe'umsa guutuu isaa keessaa parsantii 38 qofa akka ta'e ibsanii jiru. Kiiloomeetira 750 ol kan dheeratuu fi Finfinnee buufata doonii Jibuutii waliin wal qunnamsiisuu pirojektii daandii baaburaa kun walta'iinsa Itoophiyaa, Jibuutii fi Chaayinaatiin kan hojjetamedha jedhan. Naannoo Tigraayitti hiriira uummataa dhaadannoo ni ga'a jedhuun kan uummata qe'ee isaa irraa buqqaafame qe'ee isaatti akka deeffamuuf ittiin gaafatan magaalaa Maqaleetti gaggeeffamee jira. Walwaraansa humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifameen hordofee uummanni qe'ee isaa irraa buqqaafame qe'ee isaatti haa deeffamu kan jedhu hiriirri guyyaa kaleessaa magaalaa Maqalee keessatti eegalamee jira. Hiriirri magaalaa Maqalee addabaabaayii guddicha magaalaa Maqalee keessa Roomaanitti taasifamaa jiruun daandiiwwan gara addabaabaayii kanaa geessan cufamanii jiraachuun dubbatu. Hiriira nagaa kana ilaalchisee bulchiinsa yeroo Tigraay ibsa baaseen hiriirichi kan deeggaruu fi hojii isaaniifis galata akka ta'utti fudhachuu ibsanii jiru. Hiriirri kun hamma guyyaa sadiitti akka itti fufu jiraattonni dubbatanii jiru. Manni marii ministeerota walgahii idilee 14ffaa gaggeessan dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarsee jira. Haaluma kanaan tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa waldaa misooma idil addunyaa waliin raawwii pirojektii fooyyessuu tajaajila mootummaa fi waliigaltee deeggarsa mallaqaa fi liqii SDR miliyoona 53 fi 300 akkasumas raawwii pirojektii damee faayinaansii cimsuudhaaf akka oolu SDR miliyoona 500 fi miliyoona 25 fi 100 raggaasisuuf mari'ataniiru. Kunis liqiiwwan lameen dhala irraa bilisaa kaffaltii tajaajila parsantaa duwwaa tuqaa 75 kan itti kaffalamu ta'ee yeroo hafuura fudhannaa waggoota 6 dabalatee waggoota 38 keessatti kaffalamee kan xumuramu ta'uu ibsee jira. Labsichi magaalota biyyattiitti argaman hundatti kan hojiirra oolu yoo ta'u naannolee labsichi bu'uureffachuun haala qabatama magaalaatiin wal simsiisuun seera taaksii qabeenya ofii isaanii akka baafatan kan taasisuudha jedhamee jira. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa biyyattiin ergama haaraa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti loltoota Itoophiyaa kootaa keessatti hirmaachuuf hojjetaa jiraachuu ibsee jira. Mootummaan Soomaaliyaa ergama kanaaf loltoota ramaduu isaa mirkaneessee jira. Biyyoota gumaacha ni godhu jedhamee eegamu adda baasee jira. Biyyoota san keessaa takka Itoophiyaa akka taate ibsee jira. Magaalaan Los Angeles guutuun isaa sodaa balaa ibiddaa jara jira jedhame. Ameerikaatti ibiddi bosona Los Angeles ammallee to'annoon ala kan jiru yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii 24 gahee jira. Namoonni 16 eessa akka seenan hangammaa wanti beekame hin jiru. Hanga ammaatti naannoo Los Angeles 3 gubatee jira. Yeroo ammaatti ibiddi guddaan kan jiru Pilesodas yoo ta'u lafa hektaara 9,307 kan gube fi dhibbantaa 11 to'atamee jira. Ibiddi liitoon isa lammaffaa yoo ta'u lafa hektaara 5,665 ol gubee jira. Dhibbantaa 27 to'annoo jala oolee jira. Ibiddi Herat guutumaan guutuutti to'annoo jala kan hin oolle yoo ta'u lafa hektaara 323 gubee jira. Gareen balaa ibidda guddaa kana to'achuu jalqabaniiru. Garuu qondaaltonni gurguddoon bubbeen itti fufee jira jedhu haala qilleensaa balaa guddaa geessisuu akka danda'uu fi naannoo Los Angeles guutuu balaa ibiddaaf
miidhaaf saaxilamuu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiroo Miidiyaa odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo keenya amma itti aanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya itti aanu barruuwwan guyyaadhaa Jawaar Mohammad barreessee barruuwwan san qindeessee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Osoo garasitti isiniin dabarsin dura namoonni Jiroo Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiroo Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Barruuwwan guyyaadhaa Jawaar Mohammad barreesse keessaa gabaabsinee kan isin dhiyeessinu yoo ta'e Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee kan waggoota 3 dura abbootiin gadaa isaanii jumlaan irraa ajjeefaman ammas daraabraaf saaxilamanii jiru jedhanii akkas jechuudhaan Jawaariidhaaf barreessanii jawwee hadhi guyyaa 14 darbee jira. Aanaa Fantaallee naannoo mata haaraatti uummata baasiin halkanii fi guyyaa aduu fi qorraa keessatti sabaa tokko malee bulchaa jira. Manguddoo fi haadholee dabalatee qeerroo fi qarrees achumatti ugguramanii jiru. Guyyaa 3 dura immoo uummanni achitti dhumuu dhageenye jira. Qaamni hidhate kan hin beekamne waraana mootummaa harka uummata achitti uggurame san baasuuf tarkaanfii irratti waraana mootummaa irratti fudhachuun nama 5 ajjeese. Boodas uummatatti garuu dubbiin cimtee jirti. Uummannis ugguramee ala jira quba qabaadhu jechuudhaan Jawaariidhaaf barreessanii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiroo Miidiyaa Jawaar maaliif qabsaa'e kan jedhu ammas odeeffannoo harkaa qabnutu jira. Isas kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoo Jawaar maaliif qabsaa'e biyyattiin maal irra jirtu kan jedhu yaada namoonni qabannee isiniif dhiyaadhee jira. Gara yaada namaatti isin dabarsa. Anaanis boodarra kan walitti deemnu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni Jiroo Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayibii gochuudhaan maatii Jiroo Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti. Kaayyoo Itoophiyaa Oromoon barbaadu hin jiru jechaadha. Kaayyoo Oromootirratti tokko ta'uun dirqamaa jechaadha. PP deeggarii, WBO deeggarii, KFO deeggarii jechaadha. Rakkoon uummata ammatti harkaa qabu anas qubachiisee sitti qubatee osoo hin taane rakkoon ulfaataan namni seenaa waan haga hadhaatiin miidiyaa kanarratti hin dhagahin mootummaa kanaa fi mootummaa darbaa keessatti waan hin ta'in waan dhugaa isin himaan. Saree tokkochaaf birrii 500 Oromoon itti adabamaa bakka jiru jira. Uummata baddaa naannoo amma paarkii waldaan geessu kanneen buqqa'uu qabdanii saree qabaachuu hin qabdanii jedhanii sareen tokkochi yoo ajjeesuu hin dandeettu maal jechuu hin dandeettu saree tokkochatti birrii 500 adabaman. Adabbiidhaaf jedhamee yoo saree qabaatte laffiin kanan beektan fakkaata naannoo baalee waan beekuuf asiin gaara hiriiraan qabatee asiin ayiddaan qabatee asiin naannoo dhaabbaa daangeessu namoota bal'aa beekte gaafachuu dandeetta. Sareen gibbii kee keessatti argame kaardii mootummaatiin namni bishanitti adabamaa jira. Fakkeenyaaf amma namni OBN mootummaa TV boqqolloo nuun san irratti wanta kalee gurbaan irratti kaase sun waan miidiyaan argisa. Waan amma mucaan kun dubbate uummanni naannoo sani dhugaa rabbi deema too baale farsii ilaala uummanni sun uummata jaalalaa akka ta'e deema too dhaqaa too ilaala. Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa Useen Bunee fa'aa Aliyyi Cirrii fa'aa yeroo qabsaa'ani. Ani ganduma sanatti dhalatee kan isaan dabarsee basaasaa ture ni jiru miti. Warreen kun ilmaan warra sanaati jechaadha. Warra ilmaan warra goototaa osoo hin ta'in kan Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa yeroo sanatti basaasaa turan warra baalabbaata jira bara. Baaraan babaara gizaachoo jedhanii warra Oromummaa isaanii gachisiisanii akka Useen Bunee fa'aa dabarsanii kennan, akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa dabarsanii kennan, akka Aliyyi Cirrii fa'aa dabarsanii kan kennan achuma keessaa akka shalabbeen jiru jechaadha. Ilmaan warra sanaati har'a bar kan kana dubbatan malee ilmaan gootota Oromoo sanaa miti jechaadha. Lafa hunda jiru warri kun immoo rakkoo hamaa keessa akka jiruu fi amma inni biraa qamadiin baalee akka hamaa yeroo namatti hin dandeettanii ijoolleen gara shirkaa fi maalii jiran madaabaraa qabatanii wayita konkolaataan ganna qooruu keessa milishaadhaaf akkasitti deemamaa. San booda waan argatte irraa xiqqaatti madaabaraa lamaa tokko akka sammuu dirqamaan kennita yoo kana dubbatte inni hidhamtaa inni adabamtaa. Waan bal'aa jira. Rakkoolee kanneen ammoo namni adirees gochuu hin dandeenye. Rakkoolee kanaa kan ammoo namni biyya keessa jiru baasee kennuudhaaf ammoo baay'ee rakkataadha. Ani waan gaafataman irra yoo maatii qaba. Ijoollee kiyya maqaa Oromootiitti baase. Waan akka seenaatti ni himu keessaa barma riivolushiniin tirette jechaadha. Maqaa ijoollee kiyya maqaa Oromootti baase qofa an biyya baqadhee biyya deebi'ee. Ijoollee makalee akka inni gootetti sabboontota taateet nu warra badhaadhinaa nuun jetti. Rakkoon isaanii kaleessas ijoolleen nu dararte yeroo kaniini hadda ammoo badhaadhina ta'anii aktiivii ta'anii haadhoo ta'anii nama sabaa qabsaa'e ta'anii haadhallee akkasuma dararamnaa jechaadha. Ijoollee tirraafii barattee ijoollee aballi birri 300 biran tarreen Oromoon ammoo jeeqamuun qabu waliigaluudhaa qaba malee nu osoo bu'aa barbaannee hadhaas hin jirru. Garuu kan ammoo sikkoo mandoo keessa teennee nu iyyuu maal inni Oromoon tokko waan jennu sanii fi Oromummaadhaaf namni miidhamaadha. Ijoolleen furrii mataa furrii kaleessa bakka dhaabattu. Muka jala dhaabattuu fi akkaataatti fincooytu fuudhaan tun beeynetu. Ani Oromoodha hoo jette gosa keessa gaafataa gosa keetti himtaa
dhiiga kiyya dhuftee lafee kiyya dhuftee siin jedhadhaan jechoonni kun jechoota salphaa miti jechaadha. Kan seenaa kanaan hin guddanne gadigaloonni qaalanii yookaan gara biraatirraa dhufte tuni maqaa san xureessiti jechaadha. Nu immoo maqaa san hin xureessinu maqaa san ol kaasnee mootummaa saba saniitii fi safuu saba sanii ol kaasnee too himnaa jechaadha Oromoo gara biraatiif jechaadha. Akkasitti akka hubattan barbaanna durriyyeen bakkuma hunda jira. Nu bira qofaa miti akkasitti akka hubattan. Gabana kana odda biyya aangoo qabatee abiyyi akkuma calqaba aangoo qabateeni ol qoodinsa waa'ee uummata Oromoo dubbate. Fakkeenyaaf Wallagga yoo dhaqee ajjeesanii jedhe Wallaggaa Arsii tokko ta'uu hin dandeettuu Jimmaa fi akkas tokko ta'uu hin dandeettuu jedhe. Uummatuma akkasiisan mootummaa jalaa fuudhee uummata keenya addaan qoqqooduuf gadi bahe waan ta'eef waan akkanaa kana galeettaniin tokkummaan itti faarsaa malee baay'ee hubannoo warra hin qabnedha warri akkasii sun. Dhugaa yoo dubbanne ol qoodinsi haga abiyyi dhufe kana yoo kutaan tokko wareegamu yoo kutaan tokko dhiigu akka gisee duraanii san namni wal faana dhiibu jechuudha. Maaliif kan qoodamiinsa kana mootummaa uummata keenya jidduu kaa'aa jira waan isinillee argaa jirtanii. Garuu uummanni Oromoo ammallee tokkuma ijoolleen asirraa waan beela asirraa deddeemteetiin kutaa nama gurguddutuni warra ilaalcha akkasii san qaban waan ta'eef baay'eellee ittiin dhibbatina haga dandeettanii isin tokkummaa faarsa. Propagaandaa Oromoon itti ol dhabdu kan naannummaa fi amantiidhaa fi kanaas keessa oofatu warri dantaa siyaasaa keessaa qabus ni jira. Maaliif yoo jettee warra ammaan tanaa gaafa dura amantiidhaa fi kutaan adda hin baanu jee bikka takkatti abbaa xiiqii faa Umar Abrahaam yookaan cabsaa beeysaa faa barii soowaa beefaan gaafa bikka takkatti dhuman sani isaan cufti dhumaniiti waan sinjaan beekta isaan cufti ni dhumanii eenyu himee jaan waan zaahiriin isin hima jara keenya warri himee warruma isaan san fixeetu hime jara keenya si beektu maaliif warra afaan Oromoodhaa dubbatu Oromoota gariin isaanii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa ta'an yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatii waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa galata nurraa qabdu yaada keessan gara komandiitiin nuuf kennaa turtii gaarii.